السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني هورتفتوني كو بقى جراتان سنين جتشا فيديو هنا سمع لايكي قدا كما سنتين لايكي قدا من شيرس قدا يولي مانا مدامي جرتورة الشير قدا مي يولي مانا مدامي جرتورة الشير قدا مالي في كيساتو يولي أمر أفان كانيني تشير قدا وقا ربي يولي تركوك أبمو مدامي تركوك أبان لين قافيدا akka hiyyatti ijoolleetiin rakkoo qabaa jedhee yaada. Maaliif yoo jettanii ijoolleen amma dhufan kun firiidamii qaban. Firiidamii yoo jedhu bilbila siin qabanii yoo dhufanii simiin kennamaa fi bilbila guddaa biyyarraa fidatti dandeessi ta'a warri waa qabu fidattee dhuftii tan qabne dhuftee gaafa baatii fixattee hin bitatti. Sun biiroon akkasitti tayyamaaf jechuudha akkasitti bitatan. Taayib gaafa bitatanii ala xoolii tiktooka banatan. Gaafa tiktooka banatanii alaxoolii tiktooka gubbaa oolan dalaguu arabaati walii argan tiktooka inni beektanii daqiiqa 5 daqiiqa sekondii 3 4 waa laalanii isiin viidiyoo kana soo ilaalti kasabaatu dhufasitti kanallee qomiin laala biraa kaasin jetti qalbiin tantee booda sa'aatiin dalagooni deemaa jechuudha. Lammaffaa nuti warroonni akkas hoggaa 8 ol jirtan aga hoggaa 10 wayii jirtan gisee keenna firiidamiin hin jiru walumaa galatti. Firiidamii waan jedhan hin jiru. Ana akka fakkeenyaatti akka mataa kiyyaatti gaafa dhufu telefoona fidadhee dhufe bilbila keessaa gurraattii takka jechuudha. Saanuun irraa fudhattee shaanxaa keessa kaatte waggaa 2 ani bilbila wal argee hin beeku. Waggaa 2 guutuu jechuudha. Yeroo warri hoo bilbila akka tinaa dadawwaltu qabdi gaafa raataba fudhadhee sanuu mindaa kiyya jedhatti qajeeltiin aan kennitu gaafa mindaa naa kennite birrii 50 itti guutee biyya haasaa jechuudha. Ijoollees keessa jirtu an biyyatti iyyaafadha. Yoon xalaba akkas yeroo sanitti jechuudha. Balaqa tarabbiin laaffisoo taate achitti. Yoo kacarraa an turee warra kiyya biyyarra na dawwala kosii irratti isitu kaasee wajjin haasee ka'ee na fiddee sanuu na bira dhaabatti maal haasoftan warra kan kee wajjin maal jedhan naan jette jechuudha. Tarii maal yaadde jechuudha barra. Kana hundaa dandeenyee ana kan yata waggaa 4 namitti san bira taa'ee jalaa badee jechuudha waggaa rabbi talabaa badee jechuudha waggaa 4 bira taa'ee akkasi gubadhee azzabamee telefoona namni kan walga dhufu kana quban qabu jechuudha. Yeroo baay'een gisee keenna akkasi. Kan ammaa akkuma dhuftu bilbilatti kennanii akkuma dhuftu waan barbaadde shabaqaatti kennanii waa'ee fiidhanii fi akkuma seente shabaqaadhanii fi tiktooka irratti ol baatii. Kuloo ijoollee ganda kiyyaa dhugaa rabbi kuloo hin gaddooftu samuun kanneen dhudhoftu takkatti shabaqaa irratti arga. Eesaatti suudii irraa bar dhufee. Achiin booda cara rafaa bulanii ganama kaanii dalaguun dalagan tokko jedha. Saniin duuba warra akka fakkeenyaaf ijoollee beerutiin akkasuma baareen hin jiran kan firiidamii qabanii madaamii hojii footoo ka'uu ijoollee isaaniillee footoo poostii godhuu madaamii isaanii poostii godhuu hin argane. Madaamiin kee surree godhu naan jette yuunifoormii naa bitte surree naa bitte ishiin mini jette jechuudha amma dhufte jira. Takkama dhuftee asirratti poostii waa gooti ijoollee wayii akkasina gooti ijoollee arbaa mataa nyaatti wayyooti yeellee akkasina gooti bartii yeellee akkasina gooti bar rabbisii akkasaa godhu maal dhuftan nama abaartamaa namaa maaliif dhuftan aramni osoo isin dalagattanii wallaahi qeesha xurii kan sirraan kaaftu waan isin gettu daladdaniif jechuudha. Osoo waan isin gettu daladdaniif qeesha keessaa ila xurii qeesha keessaa kana waan goota dhabne garuu suudiin telefoona hin jaalatu durumarraa hin jaalatu amma garuu firiidamiidha ijoolleen amma dhuftan kan olmu seentanii isa maqaa isiniidhaan nu kishaafa jechuun bilbila xiqqittii tan agartanii mazamara keessa kaanii nama dubbisan kana nurraa fuudhanii kifili kaatanii cufatanii qollofanii bira ta'an jechuudha. Hatta yeroo Itoophiyaa haasofnu nu cinaa dhaabattee haasofnuuf maal haasoftan jettee gasiiyyuu haga haasofnee kan maal haasofte himetti. Kana dandeenye teenne no maaliif teenne kana dandeenye rakkoo biyyaan baatisan jireenya boruu kana ofirraa jijjiirree ofitti maqaa goonee warra keenyattis maqaa goonee jenneen tarkaanfii san hunda ofirra fudhanne jechuudha. Isinoo duruu biyyatti dalagoo hin beektan gaafa dhuftanis dalagoo waliin beektan jechuudha. Ijoolleen amma maaliif baraa xoftee guddatte yaani sina siraataan warraaf ergamtee akka gisee kennan warri suuraa jalqabnee midhaan haamurraa jalqabnee maalirraa ta'uu jalqabnee warra keenya osoo gargaaru biyya namaa dhufne gaafa biyya namaa dhufnes dalagoo waan beeknuuf dalaguma ta'uu seenuu cinqaan beeknu jechuudha. Baadhannaan baachuudha gisee kenna jechuudha. Amma isinoo tii madaamiin dooreen dalagaa jalaa gubbaa dalagaa manni akkasii nyaanni hin jiru maaliin hin jiru. Habibti guyyatti hoo gisee takka nyaatti kaffeedha bakka wani biraan jiru. Guyyatti gisee takka lama hoo nyaattan gahaadha. Gisee kenna alhamdulillah moo nyaanni hin jira
Zamana kana ammoo wallaahi jireenya qaayina fakkaate akkasuma raamiti nyaanni hin jiru bakka hunda hin jiru nyaanni. Balaqa guyyaatti gisee lama gisee takka nyaatti ramne dhiiftee nyaata hin qabdu ramne bakka hunda jireenya qaalee kanaan achitti dalagoo keessa yoo isin midheessanii sukkaaratti gootanii yoo isin waamtilee sukkaarratti gootanii nabbee madaa naan madaa gaafa jettan wallaahi wanni akka su'uudii nama jaalatu hin jiru. Wanni akka su'uudii gara laafettiin hin jirtu abadan biyya biraa hojiin hammaata. Fakkeenyaaf Dubaayin fudhadhaa Kuwaitiin fudhadhaa barandaa fa'aa isin dhisiisanii makiinaa fa'aa isin dhisiisanii biqiltuu fa'aa bishaan isin obaasanii suudii keessan jiran akkasii nagarreen biqiltuu nama obaasiisanii makiina nama dhisiisanii barandaa guyyaa guyyaan ganamaan akka dhiqisiin hin jaanii xoofaa mee jidaara alaa kana Dubaayin keessatti alaan jidaara jechuun xoofaa maal jedhama afaan tinaati xoofaa jedhama xoofaa yookaan jidaara alaa kana afaan nama dhisiisan Kuwaitiin agartanii Kuwaitiin Dubaayin suudiin laa manuu keessa faan hin dabsiisanii maskootiin fa'aa dhixxaa kanuma akka biyya kaawwaniiti miti jechuudha. Hojiin isaanii hin salphata. Abbaa amala ture yoo amala keessa sukkaara gootan namni isin tuqu hin jiru. Gaafa isin asii ol utaaltanii gubbaa gad deebitan wallaahi suudiin nama ilaaluun achi hin jettu. Sirra xiyyeeffate taanaan idimee sirratti duulti jechuudha. Jumma tokko amala hanqee sukkaara goote taanaan hojii guutuus gad dhiifti bakka akka mana ofii silaaltillee akka ilma ofii silaaltillee kanuma. Nu warra waggaa dheeraas keessa turre hin beekne isin amma kaleessa dhuftanii asirraa iyyatanii miti jechuudha. Nu gisee jarri aartullee sossobannee abshir madaam maalish madaam jenneeni hoo jarri hojii hunda keenya ol nufeetillee maal kun garaa keenya obsinee taburuusa dhoofnee taburuusan waan boru ta'uu hin nusan yaannee hadha rakkadhuu boru naa dabartii hadha rakkadhuu waa yeroo bira taa'aa miti shaala yarabni gargaara jennee dalagannan jechuudha. Eenyu taa'ee birri nyaata eenyu taa'anii birri nama kenna hin jiru bin kasii hin jirtu. Gabbarree jiraannan uu gabbarree waan isaa fakkeenyaaf anam ala dalaga waan gaafa mana dhufeen dhiisee ziyaada waan isiin natti himtu hunda dabalee dalaga jechuudha. Amshee birrumaan bichaan dhuftu malee rakkoon qaba fayyaasi keenan dalagatta rakkoon hin jiru. Gaafa ammoo akka adurree yookaan akka goofadanaa coraa guurtee aram coraa guuranii jaalattu tasuma. Daa'imman isaaniitti akka kan hin barbaaddu maaliyyuu taana aram hin jaalattu nama coraa guuru. Amma yoo inni baay'inaan miidiyaan tokko kun akka waan isiin bichaan qabduuti. Miidiyaan tokko kan nama hunda fayyadama akka feesbuuka sana nama ati aarii dabarsitee yookaan nama firiindummaa si bichaa bira dhufu miti. Miidiyaan tokko irratti wanni ati haasofte hundi jira bira dhaqa. Fakkeenyaaf amma ijoolleen baay'inni tillaa jaraba baranii tillaa jaraba qullaa manaawwata kan qabdu madaa mitiyyaa nyaata hin qabdu hiiqaa hin qabdu meeshaan isii akkasii maalii akkasii jettanii sirra poosti gootan isin mataan likkii isin dalagu bara. Sumataa isin likkii isin dalage waan qara gadaa mana gadi baataniif san qofa. Isa bichaa daladan turtan. Aramni gurra jaalatti. Uf jaalatti kabajaa jaalatti aramni. Akka amma nama biyya keenya aadii miti isaan biratti. Gurra jaalatan. Waajabeessuu jaalatan aramni waajabeessuu maqaan isirratti eeggatti aramni maqaan isirratti eeggatti waan rabbiin nu sodaanne nama sodaatti jarri wal sodaatan maqaa isirratti wal eegan kasi nama fiddanii madaamii kushiinaa keessaa meeshaan qabdu tillaa jisiifaa baadoo bananii distii siifaa asirra fidanii asirratti distii madaamiitiyaa distii Itoophiyaa fakkaatti maalii leesh waan mana baateef dalagatte birrii santi qofa fudhachuu barbaada malee madaamii Itoophiyaa fakkaatti maaltu isin hin gaatee naan shira fiddan. Yeroo baay'ee agar wallaahi qodaa madaamii fidanii asirratti poostii irraa dhiichisan. Ana mana madaamii jira moo Itoophiyaa jira waan hin kiyyaaddan naan galle. Habibti birrii santi qofa fudhachuu malee Itoophiyaa jiraatte Suudii jiraatte maaltu isin galche. Waan hanqee ta'e keessa galta buru jechuudha. Kanaafuu akka yaada kiyyaatti garuu parsantii 100 keessaa 90 ijoollee keenya rakkoo qabaa kudhan mee hin jirti arab tokko majinuun ni jirti. Haa jennu. Kanarraa hafee ijoollee keenya rakkoo qabaa of sirreessaa waan biyya baataniif dalagadhaa. Birriin lafatti namaa dhuftu tokko illee hin jiru jechuudha. Dalagannee futunnee hojii kaan irraa kaanuu kennanii amshii jennee dalannee birrii finna malee nu toltee miti dalagoo san dinne arabni hudduu keessa nu dhiiftu hin jirtu. Wallaahi hin jirtu nama dhiiftu.